Tole nagaan waaqayyoo waaqa jiraata iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaa keessanii ani nagaa kooti jirtuun isiniin jedha ani jira galata waaqayyoo asuma waan tokko isinitti himuu barbaade dhufee yuutuubiin koo yaw sa'aatii duraan narraa kaasee naa deebisee jechuun naaf guute saatichi amma sirreeffadhee jira warri na gargaaruu barbaadan ijoolleen na gargaaru barbaadani karaa sanaan wanta na gargaaru barbaachisu na okkee dhaabachuu barbaachisu yoo jiraate illee na gargaaraan isiniin jedha yoo ijoolleen tokko dhiyoo monitaayiz ta'aa jirtu maal akka guuttattan beektu akkamitti akka intini jettanii isinii guutee ammam akka dadhabbisaas beektu namoota isin gargaaranis immoo isinis hin dagatinaa galateeffachaa deemaan isiniin jedha. Anas immoo akkasuma na gargaara yoo biyya keessa jira biyya keessatti wanta baay'eetu nama rakkisa wanta baay'ee jechuudha. Akka kofa'ee maatirraa siqee kan jiraatu obbolaa ofirraa siqee kan jiraatu baay'ee nama hin rakkisa. Haa ta'u garuu haala jiru keessatti akkuma jirutti itti fayyadamuudha. Kamiifuu amma kana turuus nan barbaachisu tureeyyuu tokko anumatu baay'eetti dhimmame yuutuubiin hojjenne viidiyoon gaarii yookiin wanta yaala baay'ee waa gaarii tokko tommaate bira deemee hojjette viidiyoo 2-3 too ilaalaniyyuu guutee ture saatichisi anumti qobaadhuma irratti waanuma yaaduma mataa koo gaariidha jedhe waan an hojjechaa tureef malee jechuudha. Isa immoo namni keenya wanta xabaa wanta fakkeessanii hojjetan malee yaada gaarii nama burqisiisu taa'ee namni nama dhaggeeffatu sanan beeka. Wanta nuti calaqqisu waan akkasii ilaaluu irratti hundoofna waan ta'eef namoonni baay'ee waan sammuu keenya bashannansiisu jechuudha gara biraatti fudhatinaati. Haa ta'u hundaafuu naa guutee wanta na gargaaru barbaadan karaa akkamiinuu laayivii irras nan gala intarnees kan harkaa bitadhee jira isaaniin fayyadama waayifaayi kan manaa cufeera kanaaf kana booda waliin in hojjenna waan gaarii waan barbaachisu isiniin jechuu barbaade asumaanii yaa'u saatichi naa guutee waan barbaachisu jechuudha. Duras guutee isiniin jedheera saatee guututti jiru narraa kaaseeyyuu viidiyoon balleesse keessa galee ulaagaa yuutuubii wanti guutuu qabdan baay'eedha eegus wanti qabdani akkasiin isiniin jedha. Lammaffaa ijoollee fedha keessanii warri dhufutteetan hin jiru ijoolleen keessan garuu maal minamna jedhanii nama dirqamsiisuun barbaadu garuu ani si fideen dhufa kana nama naan jedhu nan barbaada firiidhaan anamma nama tokko keessa seene kana naa fidi jechuurra garuu si fideen dhufa yaada kana dhaggeeffatan si fideen dhufa nama naan jedhuun barbaada ofiisaa fedha isaati waan ulfaatu yookiin wanta baay'ee nama gaafatu miti asii iddoo isaa dhaqee hin gaafannes ittiin dhimmamne. Yeroon kaameraa waraabu ibsaa kaameraa faana jirtu sana abbaan si fideen dhufa jettanii suuraa isaa kaasee siin agarsiisa jechuudha. Gatii maddeedha Dubaay birriin Dubaay aan harkallee jira fudhachuu dandeessu yeroo dhuftanii achiis immoo bitanii namni isinitti kennu hin jira naa fiduu qofa nama eeyyaman barbaada. Yaa iddootti wal argitan immoo wal harkaa fuutan fakkeenya ijoolleen Dubaay Imaaraatii keessa jiran bichaa ta'uu qaba yoo fakkeenya naafaa fuudhan yoo hin jedhe Dubaay jechuudha. Dubaay Imaaraatii ijoollee jirantu namni bitee itti naa kennuu hin danda'a jechuudha. Mi'a kamuu waanuma biraatu otoo ta'e jechuudha. Maaliif fagoo immoo mi'a sana jechuun dhaxxanii. Kanaaf achiis namni bitee isinitti kennu jiraachuu hin jira hin danda'ama. Keessaniinis immoo bittanii dhuftan birreen Dubaayis harkan jira. Maalitti goonas hojjettan hin geeddarama garuu iddoo booletti baay'ee hin jijjiirradhee tureeyyanii. Kanaaf eenyu kaameraan laayitii isaan barbaade kaameraatti yeroo waraabu dhaabidhumsaa faana kan jiru muka isaa faana jechuudha. Maaliin seetanani kan dhiisee dhufee fi yeroo tokko laaptooppii faanaan ajajee ture jarumannaa ajaje gizee 2 otoo naan fidin dhufan laaptooppii dura Samsungii ta'e fidanii yeroo laallu sirrii miti jedhanii akka deebi'u godhan jarri waan beekaniif karaa isaaniitiin naaf dhufee lammaffaa irratti dhiisanii dhufanii sana boodanis ittiin dhimmamne amma kana jechuudha. Isa ajachiisee ture dhugaa waaqa isiniin jedha.
birriin ishii baay'ee maddeedha. Birri Dubaay birrii 30 fa'i 29 fa'i minaaman. Isa namni naaf iftana Somaaliin na dubbisaan isiniin jechuu barbaada. Namni fedhaan naaf iddanii harkaa keessaa godhachuu dandeessu kun baay'ee ulfaatu. Akkasiin isiniin jedha kana caalatti garuu yuutuubii qofaan amma kana booda anis akkaan waan hin hojjedhu tokko fayyadamuuf karaatti na gargaaruu barbaadan seentanii viidiyoo koo sheer gochuudhaan, viidiyoo koo daawwachuudhaan, viidiyoo koo naa taphachiisuudhaan karaa baay'eedhaan jira waan ta'eef orootu basumaanis duraan sheer naa gochaa turte waan ta'eef sin gaafadhaa. Elsaa Gadoollee akkasuma dhugaa akkasiin isiniin jedha. Baqa. Kanaaf isin masarratti isin jirta. Ijoolleen baay'een hin jirtu. Kanaaf waan dinqu keessaa waan tokko isiniin jechuun barbaada isin akka ammeenyatti fudhachuu danda'a namni tokko. Na argitan fayyoo jaalalaa mana shakkan dhaqee bargit gargaarsa barbaadee bitanii kan hin dhaqee baay'ee isaa siistama isaa yeroo biyya galan wantoonni jijjiirtan jiru yuutuubii lakkoofsa biyya duraaniitiin banattanii isa sirreeffachuun barbaadee ture yeroon dhaqusi tokkoffaa dubbisuudhumas barbaadeeni baqa gaaf sana dhaqeen galee ergasii yoon bilbileef dhugaa waaqayyoon kaaftu. Namni sobee nama jabeessuudha, nama jajjabeessuudha. Ittillee tolu hubatu yookiin keessaan galee yaada namaa kenna yookiin koomantii namaa barreessa yookiin waan bicha hin beekan dhugaa waaqayyo nama jechuudha. Nama guyyaa tokko immoo wajjin haasofsanii wajjin nyaattanii dhugdan baay'ee ani gin akka koottidha inni kun. Innaa ishiin ana yaada naa kennite yookiin naa maallaa goote surma yeroo tokko gaafii wayii gaafadhe inuma dhaggeeffatte simumatti nan bilbileefi hin kaastu. Yaani namni gaafii nama gaafachuun sila wallaale miti. Yoo beekame garuu nan beekaa namaan jechuudha. Yoo hin beekne immoo hin beeku jedhanii nama deebisuudha malee sagalee nama dhaggeeffatanii yoo nama faana walitti dhufeenyi jiraata ta'e akkasitti hin callifamu jechuudha. Kanaaf baay'ee immoo kan hin galateeffachuu barbaadu asumaanii haadha eebbaa fa'i abbaa manaa ishee faana maaliif iddoon dogoggore iddoo wallaaletti naa sirreessaa jiru yaada naa laachaa jiru. Innaqne asumaan immoo dhiifaman jedhanii ijoollee ishii dhukkubee ture garuu bilbilaan hin gaafadhe malee hin dhaqne dhiifaman jechuun barbaada asumaanii. Akkasii hundaafuu isin nafaana ta'a warri kana dura nafaana ta'a turtan yaada bunaa barreessaa turtan ammas na wajjin ta'a. Ijoolleedha viidiyoo koo share godhaa waan biraamaan barbaachisu viidiyoo koo ilaalaa ijoolleen ala jirtan immoo baay'een keessan isiniin gargaarama namni biyya jiru sijjammar waan soba hin qabne waan shakkii hin qabne isiniin gargaarama maaliif namni biyya keessatti dhugaa waaqayyo isiniin jira imoo fi messengerii feesbuukiin ala waanti fayyadamu baay'een hin jiru. Isaayyuu yeroo kan fayyadama seetan namni yeroo waajjira wayii jiru isuma viidiyoo ilaalu eenyumtu argaa oola. Kanaaf eenyumtu namni yuutuubii hojjetu namni yuutuubiin fayyadamu kan gargaaramaa jiru yookiin immoo kan waan tokko galii tokko irraa argachaa jiru gargaarsa ijoollee ala jiraniitiin dhugaa jiru dubbachuuf jechuudha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha leensaa fi muluna faamilii kan jedhu jirti ishiinis illee yaada na barreessaa turte galatoomiin jedhaan asumaanii. Erga biyya galtee cimtee hojjettee jirti ishiinis cimiitti fufiin jedhaani natti dhiyoo jirti se'een tureeyyuu garuu fagoodha ishiinis qeellee dubbisuu minaamun hin dandeenye ture. Kanaaf kana booda immoo anis viidiyoo baay'ee gaarii ta'ee ijoollee faanaan hojjedha. Kana booda mijeeffadhe akkaataan itti hojjedhu waayifaayin illee laayivii irra galuuf amma kana booda nan rakkisu jechuudha. Daataan fayyadamaa waan ta'eef waayifaayin akka duraa yeroo laayivii irra galu argaa turtanii baay'ee naaf hin jedhu baay'ee naaf hin hojjetu laayivii irra yeroo hin gale amma garuu
nan fayyadama. Seeraanii laayiviirra waliin teenye yaada jiru gaafii jiru anis amma hojii jalqabuufanii kanan isiniin jedha hundaafu isin na biraan hafina. Chaanala koo immoo warri haaraa taatan seenaa subscribe godhaa. Yaada gaafii qabdan komentii jalatti naa barreessa. Yaada jajjabinaas yoo ta'e gaafiis yoo ta'e wanta isinitti dhagahame tokko jechuudha. Akkuma isiniin jedhe immoo ijoolleen viidiyoo koo taphachiisuu barbaadan ijoolleen karaa biraatiin gargaarsi jiru jira waan yoo na gargaaruu feetan na gargaaraa isiniin jechuu barbaada. Asumaani waan na dhaggeeffataniif baay'ee tokko galatoomaa. Warri na dhaggeeffachaa turtanis duraan na daawwachaa na wajjin ta'aa turtanii baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Bye bye.